gaafa nigdii nagadaniif gaafa hojii online hojjetanii biiftu tokkoffaa amantaa namaan tuqanne lammaffaa kutaa namaa sadaffaa waa'ee biyyaa waa'ee gandaan dubbatan gaafa nigdii jammaran waan namaa takka biiftu komentii jalatti waan barbaada sin jechuu danda'an ati akka nama agarree gadiruuffachuu qabda malee isa wajjin kaachuu qabdu gaafa jijjiiramuu barbaaddu. Tokkoffaa immoo gaafumaatiin mana abashaa galtu san araba bira galuu si wayyaa tokko araba bira efan galle carraan kun efa abashaa si fuudhetti abashaa fi laal abashaa fi aduu rooba eeggattee akkamitti xilaa qabattee baata akkasitti eeggachuu qabda akka aduu fi xilaa qabattu akka roobaaf xilaa qabatu sanitti bokkaa keessa akka deemne sanitti abashaa sirriitti uf xanaqqaqxee hojjechuu qabda laal gaafa abashaatti galtu sanii jechuudha sii galee lubbuu maaliif waan baay'ee sitti dhufa isaani wanti dhaquu danda'u hojjetaa keessuun abashaa waan ta'eef wanti si buusuu danda'u sobanii wallagga yaamanii sobanii shawaa yaamanii axamma kutaa bakka hin buutu sii galee kanaafuu gaafuma mana abashaa hojjechuuf karoora qabde san maala siin jeen uf eeggadhu si barreessitan tureen eeffa mana kana nama kanaa galte sirriitti uf eeggadhu biiftu siin jee maaliif osoo amma mana arabaa jiraattee kutaa barbaadde arrasitee namuu si dhonnatus namuu si buustus namuu si kuffisus tokko maaliif arabni araba sin beektu waa'ee kee waa'ee oromummaa keetii waa'ee mintaqirummaa keetii hin beektu si galee ماني بيتا تيجي وانت سريفة برين والله وبالله بدين قبل برين نمبيكا نما قارد ألبو برين نمبيكا برين وجنيا برين في بيتي برنك ناس لا برين في بيتي نما عرب استجيتي متي أميني لا وامبرات أسرع سو إمبوشيكا إسي لا لبو ماكي بكرت وانتين كانت يدوكا يبلالي إسي أما إمبوشي لا إن انتشنا نما الموقب نما هجيك أبو نما سوكيك أبو انتشنا همبوا سيقالي نارا مالي فين وجي ساكي ستي وامبوا جرتوف hinta boichi hojiin kun walbarat sigale osommo mana madami taate boo ifte dula faayu qata qatte hojii baradifti hojjetti gizeedhaan qabdu gizee laayifii gubbaa galtu sigale ammammo hojii kana hojjechuun dura kutaa namaa arrabsuu dhiisuu qabdi amma sigale kanan deemafi jiru hojii suuqii kana hojjechuu barbaadde bira hojjechuu gachal qabdu kutaa namaa amantaa namaa ganda namaa waan namaa shorti gootee dhaabdaati wanta ati hojjechuu qabdu hojii kee qofa biiftu kuni hojii dhala argite tuttuqaa dhiisuu qabdati mana laayifii gaafa galtee hojii hojjettu hattuu siin geshuu danda'an ufanii laal hattuu ati garuu waan namaa hattu laal hattuu siin jedhu gaafa san immoo bireen tuqamaa ati siin tuqamta maalan maal hatte argite hojii laayifii hojjetaman xiniqqaaqee guddaa barbaachisa biiftu xiniqqaaqee guddaa barbaachisa hojii mana madaamii garuu akka barbaadetti hojjetta akka barbaadetti amma warri asirratti arrabsu kun mana madaamii jira warri akka barbaadetti alba'ee waa'ee gaddaaf footoo goototaa keetti gaggalabbatu kun mana madaamii jira sii galee atin immoo mana onlaayinii hojjettu jirta waan ta'eef laayifii kee jalatti waan barbaadan barreessuu danda'u san maal hojjettaatiin obsuu abbaa mana saniitiifis jecha mataa keetiifis jecha maakii irraan barattu yeroo meeqa sitti himti yeroo meeqa deddeebitee sitti himti ani dhugaa waaqayyoo ta'e isinitti himaa nama gurguddaa wallagga bakka bu'ee hoteela qabu nama gurguddaa ashawaa bakka bu'ee hoteela qabu sodaasaa qabu ani garuu jecha maakii na fudhadha nan kabaja na fudhadhas na sodaadhas uf duubatti maaliifin nama waan baay'ee keessa darbeedha maakin nama waan fatanaa barumsa cimaa keessa darbeedha maakin isirraa barachuu qabda malee warra hoteela qabu warra maalii qabu kana jala teessee wanna sodaattuuf tokko hin qabdu ati dhufitti amantummaa kee hojii kee sodaadha isa kas si boonsun si galee waan maakii si nyattu takka qabadha takka si gaa inni kanaafuu amma boohuu isiti micaa biratti deebi'iti maakii siyaasirreessitu hojjedhu amma dhufanii footoo kee tiktokii kee jalatti hoo galabbatan hin dubbatin hojii kee qof homaa sin godhadhuma si dhiisan lubbuu har'aas itti fakkaata malee boru namu quba sin qabu argite maakii siyaasirreessitu gala'ii garana koottu achi deemi warra tinjoo san hin dhagayin biiftu hin dhagayin ati kan dhaga'uu qabdu bireetti deebitee akka kaleessaa sanitti ilaal hojii kee argite
Online ke warra commenti dhufee warri wallaggaa si arrabsu wallaggaa miti inni kan si arrabsu suni kaleessa kan si gargaare wallagga kalee kan si gargaare shawaadha. Si galee siifuffaa ijoolleen baay'een isaan mana o'aa keessa jiranii jaalallee o'aa qabanii jireenya o'aa qabanii atiin hojii hojjetadhu haadha qabu abbaa qabu warri si jala kaatee kormittiitii ati shawaatii ganii kafana burreessitti goonii sobanii akka atiin kutaarti bufti goosuni warra haadha qabu warra jaalallee of maddii qabu warra jaalallee isaanii konkolaataa keessa kaayee bakka isaan barbaadan geessu si galee atiin hojii keeti jaalalleen kees haati kees si galee abbaan kees hojii keeti hojii kee hojjedhu. Siifuun bakka barbaadde deemtee hojjechuu dandeessi. Atiin hin dandeessu bakka barbaadde deemtee daa'ima tokko jaalalleen qabdu waa'ee jaalallee waa'ee maanxoo waa'ee makiinaa waa'ee ombi ijjannoo tolfatee nama arrabsa biiftu. Ombi mana tolfatee nama arrabsa. Atiin nama arrabsin kutaa nama tokkoon tu'in hojii kee qofa. Hojii kee qofa habibti. Warri amma balaw ani shawwaadha kingi ani wallagga eebelu joosuni warra ijjannoo qabu warra gurshaa haleellatee qabu habibti ati daa'ima hojii kee warra ga'ee salaal ga'ee waan barbaade uf madditti qabatu atiin hin geenye bakka san ga'iti nama arrabsi jabaadhu hojii keetitti amma bakka teessu kana maakiin hojii siyaa deebiftu hojii gara biraatti seenini biree bira galii biruma bira hojjedhu hin jijjiiramta anas siin jee san caalaa argatta hojjedhu garuu afaan keessa taradhu. Eshi bakka komentiin dubbisin biiftu komentiin dubbisin komentuman dubbisin eshi lubbu. Ayyiti galatoon barakkina. Komentiin jabaadhu hojjedhu anis yeroo ati suuqii galtu si bira ofeessi jajjabeessa lubbu gorsa nama kumaatamaa dhagahin gorsa maakii qofa dhagahe eshi. Abbaa feete si ayamtu laal namni ajandaaf ta'alaal warri wannoo keessaa qabdu shawaa kingi wallagga kingi warri jiru kuni warra waa qabu lubbu warra jaa qabu warra jaan isaanii makiinaa qabu ishii lubbu wallagga bakka bu'eetii miti shawaa bakka bu'eetii miti ati shawaan kee oromoo guutuu akka amma maakin jette sallaan wallagga kan kee oromoo guutuu birrii keeti ati tiktokii kee laayivii keeti qodaa tokko gisee gurgurte koomishinii qabdaati jabduudha. Eshi ayyiti galatoon fataati hojjedhu maakii akkuma gootu godhi bireetti deebisi yaa hojjettu lubbuu koo dura dadhabde eshi. yaa bilbiluu turee fi mee biftu normaala bilbiliiti maakii waatsaappiidhaan na dubbifte jeen. Jabaadhu akkuma gootu godhi itti deebisiitii lubbuu too dura wajjin dadhabde haadha hiyyeessaa giiftiitiyaa. Wajjinumaan rakkadhu tanuma gorsii keessanis barreessiif jajjabeessi lubbuu ta'u. Oli galatu. Sarkiin biree kanaan akka Muyiitu godhiitii bilbilii WhatsApp. Namni tokko na arrabsa jee inuma hojii irraa isin hafu ni sin bo'u jechuudha. Gan akka uummatatti tokkoffaa akka uummatatti nu arrabsitee jirti eegee jettaniifu arraba fudhattee jirti. Ifama isin gaafattee jirti. Lamaffaan sanii sadaffaan immoo akka waan baqqaanii jiraa miti hedduu gaddite wallaahi jechuun bataam ni tasammaat. Baddi tokkoffaa balleessuu isitti aartee jirti. Lammaffaa arrabsamuu isitti gadditee jirti. Kana caalaa ilma namaa tokko du'uun qabu yoo duuteellee warrumaarraa arrabseetu boru deebitanii wayii jettan jechuun harka quba if cinniinta saniifuu bareedaan ta'u. Nuti diina meeqa qabnaa? Nama meeqa ofirraa dhorkuu qabnaa? Diina meeqa Oromiyaa keessa diina meeqaa jira? Kan wal nu nyaachisuu deemu maqaa jijjiiratee maqaa Wallaggaatiin ta'ee maqaa Shawaatiin ta'ee maqaa Harargeetiin ta'ee akkana maqaa jijjiiratanii wal nu nyaachisuudhaaf miidiyaa kanarratti kakee baay'eetu jira. Kanaafuu namni isin bira hojjetu maal naan jeeni beekani bilbilee micootana bakka waan takka jeeni hojiirree kalee hin seenne akkana boochii bakka of jibbee jettee anni sodaadha. Yookiin immoo bakka hojii kana akka dhiistu naamin jee ay micoontu ni yaaboo aarteetuma boocheetima akkuma ifa jeesettee yaaddee waan ifa jeessu kana bakka of dabbu wanti jetteeti malee yaaboo biiftuun nama hojiiti carraa takka kannii fi jeetiin abbaan hojii sun nama gaariidha baay'isawee bakka haalli isin keessa jirtu na sodaachisaa jira ani nama maatii qabu
boojatti gaafatamaa ta'uun barbaadu yaa maakii micoota na bakka ani danda'u namnaan je yaa boca rumata ka khannii fi bika deemtuun qabdu yoo ka isinis bakka dalagaa kanarra micoota na bakka haalli isiin itti jirtu nuti sodaataa jirraa maatii qabna keettan bika isiin irra buutuun qabdu mee dubartiidha barandarran buutu yaa boo bakka carraa takka kannaa fi jeetin akkasitti karadheef jechuu waa hunda isinitti himuun qabnuna akkasii bakka dhaabbadhaarraa wallaahi bataam wantidha inni ulfaata san galee akkasii haa dalagattu hojiilee hojjechuun akkam jettee gisee mana bantee lakkoomsa takka tuqan ol seensisti hundi arrabsa gabbuusti ol seensisti akka bakka nama hojiinarraa waa bisa sottee gisee ol seensistu ni gabbuustina kanaafuu dalagattee haa jijjiiramtu atis kana booda nama dalagatee jijjiiramu waan ta'eef ምንም ቢሆንም የሰው አጀንዳ ውስጥ አትግቢ ዋን መተከ ያቢፍቱ ዋን መተከ ከይሳውን ሴኒ አቦሪቲ አቲበር ጀርጀረ ከይስ ሐሚኝ ቀባቴ ምትግን ቹካላሽ ነው ይሄ አደጋ ላይ የምጥልሽ ጀርጀሩም ሰከን ከኸና ወላይ ቢፍቱት የማለ በዲ ወይ ቀባቴ ምት ዋን አፋ አኒ ነማ ባቴ ሙ ገር ዴቤ ነመ ሂንዴ ብተከሲ ባቴ ታናም ባቴ በቃ ከናፉ na akkasiiti hojii kan keetitti deebii baqaaya si yaayamame mi hojii deebuun siifan dawwala kana sirraa gadi bu'e ayyee siifin bilbilanaan jira abbaan hojii keetillee itti yaadnee namni jee jira inshallah akkan godheetillee hojiitti akkasitti deebisuun hin godhashuu maayyaatiin haala ati jirtuuf boo'ichatti jirtuuf bakka wanti kan kee kana harkeetti rifatee laal sigalee wallahi andaanዴ naasaasanti wallahi yaa biiftuuti yakkamsi godhame maakusha waan godhe taana jechuun waan hundumtuu gaariidhaafis yaraadhaafis dhufaa sigalee yoo gaaris ta'e fudhanna yoo yaraas ta'e dammoo fudhanna maaliifi akkasuma bona waan ta'eef asararraa nafi garooma sa'aatii kanatti ani kana jedhee hasaabillee sitti himuu hin danda'u akkas jee ammaa kushaa dhaggeeffadhu ati waa tokko sitti hima affeeti arrafamte inumaa amma namni kun yoo si arrabse haadhaaf abbaa keeti miti kas si arrabse ummata miidiyaati si arrabse ati dammoo gaafa kiftatii maatii keetii haadhaaf abbaan kee miidiyaa kanarratti poostotteetu hin qabdu akka dhugaatti dubbannoo ta'e. Amani jira bireen bilbiluun hin danda'afi ni jira. Ani achiin galu baraan kophaan gala. Saatani